جزاكم الله. يا جماعة والنساء أكرم بعد تنين فاجر لكم يو دم تأجالتم يو بر تأجالتم يو كتابة تأجالتم يو بر يو كتابة تأجالتم. Barattoonni kutaa 12ffaa mana barumsa Salaam wirtuu barnoota shari'aa fi afaan Arabiffaa nuuriif kitaabolee diinii hedduu gumaachaniif. Akkuma amma dura baratame jam'aan barattoota mana barumsa Salaamii waggaa waggaadhaan khayrii hojjetuun kan aadaa isaaniif ta'e alhamdulillah bara 2017 intiraansii sababeeffachuun warri 2017 intiraansii fudhanna jedhanii akka rabbi nu milkeessu jechuudhaan kitaaba 561 halqaa nuuriidhaaf kun akkuma argitan fuuldura isaa irratti argamna. Magaalaa Shaashamannee keessatti halqaa ilmii guddaa jam'aa baay'ee kan nuuf keessaa qabu kan barsiisaa ture. Warri mana barumsa Salaamis kan khayrii guddoodhaan beekamu jam'aan barattoota mana barumsa Salaam warri bara dheengaddaa 2016 kitaaba 151 halqaa kanaaf gumaachanii turanii isaanis sanumarraa fakkeenya godhachuudhaaf warri kutaa 2017 keessa intiraansii fudhachuuf qophaa'anis kunoo bifa kanaan kitaaba 551 fidanii warra bara dheengaddaa waliin 561 gumaatanii asiin gahanii jiranii kun akkuma argaa jirtanii. Barattoonni kun arjooma kana kan qopheessineef qormaata biyyoolessaa bara 2017 sababeeffachuu fi sunnaa gaarii barattoonni bara 2016 turan karaa godhan waan nu gammachiisee fi akkasuma akka adda hin cinneedhaaf jedhan. Nuti barattoota kutaa 12ffaa bara kana qormaata intiraansii fudhachuuf itti deemaa jirruuti. Ani immoo akka bakka bu'aa isaaniitittidha. Nullee ka'umsa kan godhanne jamaa barattootaa keenya amiirran keenya bara 2016 ture. Ustaaza keenya Sheekh Riyaad Asiran kana bara dheengaddaa waan kana qindeessanii ka'umsa gaarii ta'e wahii nu jalqabanii jechuun. Kanaan dura mana barumsa Salaam keessatti waggaa waggaadhaan yatiimmanii fi namoota harka qalleeyyii ta'aniif midhaan nyaataa bitaa kennuutu beekamaadha ture. Amma immoo Ustaazni Sheekh Habiib Leencaa biyya kana keessa deemaa saboota garagaraa fi ummata keenya kan Gujii fi Booranaa dukkana irraa gara ifa islaamummaatti waan fidanii fi akkasuma erga islaamummaa qabsiisanii boodas ilmaan isaanii diinii haa barataniif as fidaa waliin waan rakkataniif nutis waan humna keenyaatiin isin cinaa jirraa jabaadhaa jechuudhaaf gara kitaaba bituutti deebine jedhan. As dura jama'aan keenya wanni ittiin beekamu waggaa waggaadhaan ruuzaa fi akkasuma zayita bituudhaan miskiina qarqaaraa waggaa waggaadhaan akkasitti deemaa ture kutaan 12 jechuun. Garuu seenaa akkasii bara dheengaddaa irraa hin jijjiirre. Bara dheengaddaa irraa wanti kun sadaqaan silaa nyaachisnu sunillee khayri mata'ee garuu sadaqaan jaariyaan yoo namni kitaaba kanarraa nuu qara'ee jedhe ajriin isaallee itti fufaa ta'ee hanga kitaabni sun jiru likkii saniin ajrii argannaa. Kanaaf ammallee ammoo jamaa keenya warra kara dabuubii irraa dhufanii bakka kana jiraniifis hedduu qarqaarsa ta'uu mala waan jedhuun isaan seenaa san nu jijjiiranii nullee faanuma isaanii hordofuudhaan bara kana wama isaan bara dheengaddaa jalqaban san itti fufnee jechuudha. Dalagaan isaan dalagan ijaarsa masjidaa caalaa waan ta'eef wallaalarraa gara beekumsaatti nama fiduu fi da'awaa irratti wal gargaaruuf cimanii akka irratti hojjetaniif Sheekh Habiib Leencaa dhaamanii jiran. Amma ufirra dabraa nama qabeenya qabu haasofsiisuu isin qilleensa gubbanaa irraallee mallaqa buusuu dandeettanii gubbanaallee gadi buusuu akka gootanii du'aata erguu kitaaba bituu masjidayyuu kana caala abbaa feetanitti hima. Haadha min al-ma'luumaat barnoota sammuu namaatti utubu. Namni yoo waa barate muka jalattuun salaata yaa dhiiroo muka jalattuun salaata. Inni jabaan akka namni qara'u akka namni deemeetiniin waa sallamsiisu biyya kana muluu diiniidhaan akka waliin ga'u nu gootanii. Sheekh Habiib Leencaa barattoota magaalaa Shaashamannee hundaa fi jama'aa dargaggootaatiif yaamicha kidmaa diinii taasisaniifi jiru. Yaa barattoota Shaashamannee amiira barattoota amiirran shabaabaa jannata keessa waliin dhaabanna waliin diinii utubna. Diiniin kun sammuu teessan irra jira. Shabaabni warra kaleessa Nabi Muhammadiin afoo fi duubaa fi bitaa dhaabatee diin kana dhaabee fullaaseef. Shabaabni waa kulli irra shabaaba.
wanni isin nu gargaartanii mallaqa nuu kennuu miti kitaaba bitaa fida mana kitaabaattu qophaa'ee jira achi keessa seensisa. Ummanni magaalaa Shaashamannee guutuun ba'aa hundaa akka isaan irraa baadhatanii jiranis dubbatan. Shaashamannee muluun uduu ganda kanan jenne walaa 04 walaa 01 walaa 5 walaa 6 ganda adda baasee isinitti lakkaahu wallahi hin qabu. isin fudhatuumi bara jamaa nama 3,000 kana horatuumi dubbiin kabiraatu yoo nu itti fuunu nurraa baadhachuun fagoodha. Shababako barkuttaadha Shababako kan keekonni Shababako irkoodini Shababako sahabonni Shababako shababani Shababako dunsani Shababako si eegata Shababako Abdinin Shababako Irrafini Dargaggeessa abdii biyyaa Dargaggeetti abdii biyyaa Dargaggummaan kun barfaayaa Jajjabaadha halkan guyyaa Dargaggeessa abdii biyyaa Dargaggeetti abdii biyyaa Dargaggummaan kun barfaayaa Jajjabaadha halkan guyyaa Yero kanke tasangubin Yero kanke nisamadu Yero kanke nakabadu Yero kanke fayyadami Yero kanke mudhidu Yero kanke karorfaddu Yero kanke dabrendebiu Yero kanke netikfaddu Yero kanke tojjaddu Dargaggeessa abdii biyyaa Dargaggeetti abdii biyyaa Dargaggummaan kun barfaayaa Jajjabaadha halkan guyyaa Dargaggeessa abdii biyyaa Dargaggeetti abdii biyyaa Dargaggummaan kun barfaayaa Jajjabaadha halkan guyyaa Yaani kanke ol haa ta'u Yaani kanke ni dandeetta Yaani kanke fedhii rabbiin Yaani kanke galmaa geetta